Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota qophii keenya akkam jirtu nagaa keessan isiniin jecha qophii yeroo kanaaf qabannee jiru isiniif dhiyeessina. Akka xumuraatti nu hordofaan afirraa keenya. Abeel Biraanuu namoota muraasaaf madda odeeffannoo kaaniif ammoo bakkaa bakkatti naanna'uun kan iddoowwan ajaa'ibsiisoo ta'an daawwachiisu kan seenaa dinqisiisoo dhiyeessudha. yuutuubii gubbaatti viidiyoo gadhiisuu erga eegalee waggaa 9 guuteera. Yeroo sanatti lammiileen Itoophiyaa baay'een waltajjii sanarra hin turre garuu abdiin kutannetu hojiiwwan TV, raadiyoo fi beeksisaa akkasumas fiilmii maddiitti yuutuubii haa yaalu jedheeti kan eegale. Akka jireenya isaa jijjiiru garuu hin tilmaamne ture. Hordoftoota miliyoonaan lakkaa'aman nan argadha jedhee hin eegne ture. Intarneetii irraa fagoo hin turre. Kaaffee intarneetii deemeen attamiin akka bizineesii onlaayinii hojjetamuun ilaala ture. yuutuubiin maallaqa akka argamsiisu hubate. yuutuubiin abjuusaa ijoollummaa milkeessuuf daandii sirrii akka ta'e amane. Jiinsaa garuu salphaan turre. Waan isaas arguudhaaf baay'ee dadhabe. Gara waggaa tokkootti siquuf viidiyoowwan isaa hanga sadarkaa 0 jedhamutti kan ilaaluuf hin turre. Walitti aansuunis viidiyoowwan 62 wayita maxxansutti namoonni ilaalan 2 yoo baay'ate immoo 9 turan. Baay'ee cimuu barbaachisa. Guyyaa hundaan hojjedhan ture garuu kan ilaalu hin argadhu ture jedha. Abeel osoo abdiin kutiin attamiin akkasii cimee ture jedhuun gaaffiin dhiyaateef deebii gabaabaa kenne. Miidiyaa hawaasaa kanatti amantaan qaban ture. Guyyaa tokko akka milkaa'u nan beeka ture jedhee dhugaattis yuutuubiin isa hin qaanessin. Yeroo viidiyoo 63ffaa maxxansetti kan yaadin ta'e namoonni viidiyoo isaa ilaalan baay'atan. Abeel guyyaa sana hin dagadne. Sagantaa ayyaana raadiyoo irraa hojjeta ture. Isaan booda gara manaatti wayitan deemuun osoo hin rafin dura waan tokkoon haa hojjedhu jedheen yaadan ture. Viidiyoo hojjedhee yuutuubii gubbaatti maxxanse. Isaan booda nan rafe. Sa'aatii 5 booda yoon ka'u nan ne'e. Ofuma kootiif amanuun dadhabe. Sa'aatii 4 keessatti namoonni 7,000 ilaalanii turan. Guyyaa keessatti namoonni 3-4 ilaalaa kan turan. Viidiyoo sana yoon ilaaluu nan ne'e. Maallaqa lakkaa'us nan eegale. Tarii yuutuubiin yeroo dhumaatiif kanan rifadhee guyyaa sana ta'a jedha. Chaanaalii yuutuubii isaa yaada baay'ee simachuu eegale. Kanneen isa hordofan dabalaa deeman. Hanga viidiyoo kanaatti galiin hanga saantimaan argataa ture jijjiiramee viidiyoo tokkichaan $100 argate. Ofii viidiyoon kana hunda hojjete sun qabiyyeen isaa maal ture? Oduu dansaa warri biyya alaa jirtan biyya keessan keessatti abbaa manaa ta'uudhaaf mata duree jedhuun viidiyoo hojjete kan hin eegne ol akka hojjeteef dubbate. Viidiyoon kunis ibsa baankiin biyya keessaa tokko hordofuun kan hojjetame ture. Baga gammaddeen sunis isumaafis ta'e. Hundi wayita ta'utti Abeel hojii idilee isaa addan kunne ture. Guyyaa taa'ee akka milkaa'u amantaan qaban ture. Guyyaatti sa'aatii ta'e ramadeen hojjeta ture jedha. Erga viidiyoo baay'een ilaalame sanaan baatii 2 booda Abeel hojii isaa dhaabuun fuula isaa gara yuutuubiitti naannesse. Innis amma hojii idilee isaatti ittiin buluuf ta'eef dhaabbata mataa isaa dhaabee meeshaa barbaachisus guuttate. Yeroo sanatti meeshaa qaaliin na hin barbaachisu ture kan jedhu Abeel meeshaalee salphumatti hojjechuun eegaluu hima. Kana gochuuf ammoo maallaqni yuutuubii irraa argamu madda galii isaa ijoo ture jedha. Kaffaltii yuutuubiin ji'aan kaffaluuf miindaa namoota 50-60 ta'uu danda'a. Baatii 2 fi 3 gidduutti maallaqa waan hedduu guuttachuu si dandeessisu argatti. Jijjiirama saffisaatu dhufa jechuun dubbata. Isaan booda haalli saffisaan jijjiiramuu eegalan. Yeroon baatiin guunne keessatti hordoftooti isaa 100 caalan. Amma Abeel namoota 11 dhaabbataa fi yeroodhaaf miindeessee hojjechiisaa jira. Biiroo isaa Finfinneetiin alatti hayyama Ameerikaatti hojjechuu dandeessisu argateera. Chaanaaliiwwan yuutuubii 5 lamaan isaanii hordoftoota miliyoonaan ol argachuudhaan badhaasa warqee yuutuubii yookaan yuutuubii kireetar awwaard yoo argatan, kan hafan 3 ammoo 100 caaluudhaan badhaasa meetii argatanii. Kan hin dhaqne antartaanikaa qofa. Chaanaalii oduu wayitawaa irratti hojjetu kan qabu Abeel hordoftoonni 500 qaqqabnaan chaanaalii biraasaa. Chaanaalii kanaanis kan Abeel ittiin abjuusaa ijoollummaa itti jiraachisu eegaleedha. Chaanaalii kanaanis biyyoota garaagaraa irra naanna'uun hordoftootatti agarsiisa. Abeeliif biyyi jalqabaa hordoftoota daawwachiisee Ugaandaa turte. Waggaa 7 irraa gara Ugaandaatti imaluudhaan aadaa biyyattii fi haala jireenyaa hordoftootaaf qoode. Taansee immoo gara Yuunaayitid Arab Imireetiitti imale. Achittis bulchitoota 3 irratti viidiyoowwan garaagaraa hojjete tamsaase. Hanga ammaatti antartaanikaan alatti biyyoota addunyaa hunda naanneera. Haalli hundi qajeelaan turre. Yeroo jalqabaatiif gara Awurooppaa kanan imalee karaa Faransaayii ture. Imbaasiin Faransaay yeroo hedduu viizaa na dhorkatee ture kan jedhu Abeel kana milkeeffachuuf baay'ee akka imale dubbata. Faransaay qofa osoo hin taane biyyoonni hedduun viizaa kennuuf hin hayyamne ture. Jaappaan biyyan ijoollummaa kootti qabee dhaquu barbaadu ture. Yeroo baay'ee dhorkameera. Dhiyeenya kanaan hayyama argadhe jechuun ibsa. Abeel hanga ammaatti biyyoota 63 irra naanna'eera. Ameerikaa bulchiinsitoota 50 daawwadheera. Rakkooleen garaagaraa ammoo erga
erga biyya keessa seeneen booda kan jirudha. Gadi fageenyaan kaasuu barbaaduu baatullee Azerbaaijaanii fi Jibuutii keessatti rakkoon isa mudate osoo naquu baadhee kan isa jechisiisan turan. Aadaa biyyoota adda addaa kan kaameraa hin jaallanne jira. Bakka baay'eetti akkan faayila na balleessisiisu. Iddoo kaanitti ammoo afaan rakkoodha. Afaan Ingiliffaa dubbattee osoo turjumaana qabdu akka waliigaluun cimu jira jechuun ibsa. Haalli qilleensaa ammoo rakkoo gara biraati. Tibba imalaatti ho'i yookaan qorri dandamachuuf rakkisuu si mudata. Sababii qorra cimaatiin yeroo miilli na dhukkube tureera jedha. Yeroo tokko tokko ammoo osoo hin nyaanne yeroon bulu jira. Kunis biyya Abeel waan nyaachuu danda'u hin jirretti akka isa mudate hima. Abeel maraan dura sirriitti qorata. Ni dubbisa, ni qophaa'a. Kanaafidha ani akka tuuristii galaana cinaatti bashannanuuf yookaan magaalaa keessatti suuraa ka'uuf biyya kana naanna'u jedha. Seenaa, aadaa, haala jireenyaa yookaan waan biyyoota sana adda isaan taasisu agarsiisuuf yaala. Abeel nama gaa'ela dhaabbatee fi abbaa ijoollee lamaati. Namoonni baay'eenis maatii kee dhiiftee akkamiin biyyoota kanneen naannofta jechuun gaafatu. Namoonni waan waggaa guutuu imalu itti fakkaata. Kun kan danda'amu miti. Waggaa keessatti baatii 2 yookaan 3 qofaan imala. Yoon al tokko imalu viidiyoo baatii 5 ta'uun qabadhee deebi'a. Itoophiyaa keessa yuutuubarri hin jiru.